لا الواس دي جرا واس دخل غيسا وانت كقفة أموري أنت بوتو فيدمتا ولا ما أنا فيدمتو يجو شيء هاي اوكي كيف ادو تكا بروش الكي لما قبدو هرما سدي موديس صدق خيزا تكا قفا فلتا لما انا في عمري فلتيتو انو فتوس سو صدق انا غيزا كم فلت ديسوف مو فدچو داف توكو فلتي لما انا فيني ديست ما لي قاعدين كسر فات سبونتون عملوتا بيلدوتا غيسا ادوري فكاتي يو جنة درارتو نغاش عمل بيلد غيسا بيلد غم فكاتي داري وجولين ننقو في اتغرارك نما تنكو جالتي يوني في أني خيسي جابس يو سيميده وانو مغاري نمني سون سبراك أبو وان رجالتو قدامي خانما تقول رادي وان رجالتو سن إيسو دا وان ججالتو سيادهو تي نما سن الرافجون دن ديسو إتو ميد أما ديمتا يجون غيرو إرغا نما سن الرا أدباتي إيسو خيو مرتيفتة يو تدبي وفدك أبدته وانتي سيران فجيسو في وان ران سيران فجيسو واي يادو فينك مامبي عبدشو بوم بوم عبدشو عبدشو بوم 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 عبدشو بوم بوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوم 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 أشما أركفونا أبليان مسلمة كريستانا واقفتا خنسبان أورومو تاتني سببنا تاتني ما يتني جلت تركمتن أكمل بيسا إسني متن ستي أرانتنا غاستيستو تي في اف اي بي سبونتو إسني قبلنا رفنا إيجا خيسومان تيجا إنيو كتاتي في مالك كوجتو إشمرة خمبرتن تا عنك تمر سجنتا خنيت نولين توران أفير راخنيا مي سب دورت يرو تنتي أرسا غوتي سجنتا تيجرت أركمو خيتي في دوغلا تومي بعدين أجي عندفتي بعدين أجي عندي قاتسنا خبرتنا أفيرو خيتي في كلتون تولى الفاد مي سبونتون إنيو إسدلتي أما فو إسجراتي داوتو تغنيا أو فيبسيف Sabboontuuni intala Oromoo dachee Oromiyaa baharra dhalattee achuma guddattee amma immoo giddugala Oromiyaa handhuuraa magaala Oromiyaa Finfinnee jirtudha. Mee sabboontu jechuun maal jechuudha mee jecha tokkoon ibsi. Sabboontu jechuun nama eenyummaa ofiitiin boonuu jechuudha. Nama eenyummaa ofiitiin boonuu. Sabboontuun mee ati waggaa meeqaati kaameeraa dura kan dhaabbatte? Waggaa meeqaa waggaa 3 dura. Waggaa yeroo jalqabaatiif? Yeroo jalqabaatiif waggaa 3 dura. Waaw. Tole mee sabboontuun gara TV FIB akkamitti dhufuu dandeesse mee gabaabsiitii irraa nuuf himi? Sabboontuun karaa FIB akkitti dhufuu dandeesse gaa fedhii fawwiisiin qabdu wajjin adeemuu FIB waan ta'eef filannoo taasifattee gara FIB dhufte. Okay, sandura TV birarra akka waan hojjettuuti kan hin dhagee sandura TV birarra hojjechuu turte? Dalagaan ture waggaa takkaaf gara baatii 5 ONN ture. ONN. Okay, mee FIB irratti sabboontuun sagantaalee akkamii kan qopheessitu namni maaliin si beeka? Sabboontuun sagantaa hedduu qopheessiti. Damdama jaalalaa dhaabbata aananaatu qopheessaa khabraa biraatiin immoo shirshirrii FIB kan guyyaa aladaarra dabruu kan guyyaa dilbataa dabruu kan daawwattoonni FIB haalaan jaalatan achirrattis isas niin qopheessaa. karaa biraan immoo oduudha hunduma galeetiidha. Wow. Okay. Mee sabbe mudannoon kaameraa duratti si mudatee jira mee osoo hojii hojjettu? Kaameraa duratti mudannoon na mudate kana jee kaniin immoo hin jiru gaaraatti. Okay, himtuun qabdu. Mee sabbeen guyyaan ati akkaan gaddite guyyaa kamimme? Guyyaan akkaan itti gaddee guyyaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefame. Guyyaa Hacaaluu san akkaan gaddite? Wow.
Mee guyyaan siif gammachuu guyyaan ati hin daganne hoo guyyaa kami? Guyyaan naaf gammachuu guyyaan ani hin daganne. An guyyaan hunduu guyyaa naaf gammachuuti. Guyyaan gaddatti hin dhaga'in alatti. Okay. Guyyaa keessaan Guyyaan qabdu hunduu- ka gammadde akka malee. Guyyaa kana jee guyyaa wal caalchisu hin jiru. Guyyaa hundumayyuu beektaa gammachuu abbaa deemma taanii. Sa. Ani fi qotti gammadduu waan hin ta'eef guyyaan hunduu anaaf guyyaa gammachuuti. Waaw. Beegaa sabbee jaalaltii nama hin qabne hin jiru atuu sagaltaa jaalalaa hojjettaa. Bee jalqaba bara kami sabboottuu jaalaltii kan qabde bee gabaabsitee yeroo nu himtu. Wallaahi guyyaa isaa yaadadhu bara isaas yaadadhu. Turee jira. Turee jira guyyaa isaa guyyaa kana jee yaadadhu. Ijoollummaatti gaa beektaa Harargeetti namni dhalatee guddate wajjin dhalatee lafa bu'ee eegalagaa. Abaati bara jaalaltii si qabdee yaadattu. Asoni elementarii baradhuuti. Waaw. Jaalala taatee waan biraa taatee hin beeku garuu. Okay, kai eefoo of barte jaalala dandama jaalalaa kan beektu jaalala akkamii keessa dabarte jaalala san moo ammallee keessa jirta? Soof beektu. Lakkisun gaa san keessa hin jiru. Okay. Laakiin seettee baate bee. Seeneetiin bee laaleetiin bee nagee gaafadhee. Bee akkam ture bee nu taphachiisu waa'ee jaalala keetirraa akkam ture yeroo intaltee jaalala keessa turte san. Bareedduudha. Bas bareedduma jennee biroo guddaa. Bareedduudha. Okay, gaafiin dilli takka tan koomanttiidhaan kadhamtee abbaa manaa qabdaa si fuulaa maal jetti. Bee ammoo sabbeen heerumtee jirti abbaa manaa qabdaa moo akka namatti taa'u jirtaadha gaafiin. Sabboontuun amma hin heerumne garuu hiriyaa qabdi. Oo hiriyaa qabdi. Sorry warri koomatti. Hiriyaa qabdi jechuudha. Sorry jeeri hiriyaa qabdi. Of ajjeefnaa warra jiru jira. Maali abbaa manaan na arge moo akkami gaafii akkasii gaafatu? Ofumaaf gaafata malee ni fuunaa ni kaanuu godhii jaalladha. Akkasii? Sadiifuu dhiifamaa jennee bira guddaa jechuudha. Dhiifama waan godhuu hin danda'amu. Okay, sabboontuun dhiyoo fuulli sooshaal miidiyaa guutuun footoo tantee ture hidhamtee ture. Sabboontuun maaltu si harkatee akkamitti hidhamuu dandeechi keessatti turtii hanqan booda mana hidhaatii kan baate miidiyaan guutuun waa'ee kan kee odeessuu turan gaafsan maal irratti hoo kan hidhamte sabbeen? Sababan hidhamee fi hanga ammaatitti wanni hin beeku hin jiru. Warri na hidhayyuu maaliif akka na hidhan waan beekan natti hin fakkaatu. Akka carraatti kan qabanii utuun biiroodha waajjira kootii ba'ee galaa jiru istiidiyooti. Achii Finfinneetti jalqaba na qabanii sana booddee bulee achuma Finfinnee buleen ganama naannoo sa'aatii guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 8 gara Bishooftuu na dabarsanii Bishooftuu halkan 4 bulee walumaa gala guyyaa 5 halkan 5 mana hidhaa buleen gaafa 5ffaa irratti na baasan. Guyyaa 5 halkan 5 okay. Yeroo ture mana hidhaatti baatu eenyu agartame ijaan yeroo akka gabbaatu? Akka carraatee nan himannee nan qorannes na hidhanii mana kaayanii guyyaa 5 waan takka waan na gaafatan hin jiru. Dhumarratti maatiin mana murtiitii iyyannaa galfatanii turanii. Sana booda haati koo achi jirti, obboleettiin koo achi jirti, hiriyaan tiyyaa achi jirti, nama baay'ee achi jira. Hundumti isaaniiyyuu achi na fudhanii gaafa erga waraqaan galee booda qorannaaf na geessan achi jira waan ta'eef nama hedduudha nama tokko qofaa miti. Osoo mana hidhaa san keessa jirtu boochee jirtaa? Silattuu dubartii inni boochii guyyaan dura qabame sun
في guyyaa lammaffaa gaafa asii fuudhan finfinneetii fuudhanii bishooftuu nageessan hedduu natti dhaga'amee ture nama badii takka dalagiin akkasuma fuudhanii hidhanii keessattuu hoggaa katiinaa harkatti na kaa'an hedduu natti dhaga'ame dhugaa sitti muuf yeroo jalqabaatiif kan hidhamte yeroo jalqabaaf hin hidhamne garuu katiinaa harka kootti gale yeroo jalqabaaf ooyinni yeroo jirru kana dura 2003 kudha lama na fakkaata akka 2013 akka lakkoofsa biyya kanaatitti sagantaa ayyaana hoteela mana nyaataa aadaa kakuu maammeetti osoo hojjennu akkuma waliigalaatti hojjettoota hunda nam tokko osoo nafiin nu hidhanii turanii guyyaa 15f turre sadaffaa jaama manni hidhaa maakalaawii bira kan jiru yeroo sun akka waliigalaatitti hiriyoonni wajjin dalaynu jiran hundumtu keezii nuti ittiin qabamnee si shakkiin isaan himatanis beekamaa mana murtiittis dhiyaachaa turre waan ta'eef homaa natti hin fakkaanne yeroo sun. Barattee jirte jechuun wal bartan maleedha. Ara waliin barre bismillaahi maal taatee? Maniidhaa hin namni kamii wal bara? Yeroo sadii dha bas wal bartee jirtaa. Isi wal baruun gaarii miti. Akka malee ulfaata wallahi manna hidhaa jechuun guyyaa takkaaf keessa buluun hedduu ulfaataa so baga rabbii si baasee sin jennaa subaadhu. Okay. Galatoomii. Okay, mee sabboontu maaliif sagantaalee teessan tana hisaabuu sagantaa inte maaliif Finfinnee qofarratti hundoytanii hojjettan maaliif Finfinneen ala Oromiyaa keessa deddeemuu yaalle? Oromiyaa keessa numa deddeemna garuu akka beektaa dhaabbanni tokko hoggaa hundaa'uu kaayyootti hundaa'uu qaba kaayyoo mataasaa danda'e qaba. Oromumti Finfinnee keessa jiru handhuura Oromiyaa magaal Finfinnee taa'uyyuu haala gahaa ta'een takkaffaarratti in arkanne miidiyaan Oromoo bakka bu'u kan dhugaa Oromoo haasa'u kan Oromoo xiyya jedhee yoo rakkate illee rakkina isaatti himatu yoo gammade gammachuu isaa waliin qooddatu anamman beekutti ka jiru amma magaala keessa FIB dha. FIB immoo Finfinnee Integrated Broadcasting jedheeti kan hundeeffame Finfinnee magiddu galeessa godhateeti kan inni hundaa'e. Finfinneen Oromoof Oromiyaa akka fakkaattu maal akka taate jalqabaa kaasee hamma dhumaatti seenaa barsiisuu irratti Finfinnee wal qabatanatti fakkaata akka yaada kootitti dabalataa ammoo magaalaa nutti dhiyoo jiran numa deemna akka Adaamaa ni dheeyna asiin gara Sabbataa kanas akkas ni baana Bishooftuus deemnee ni daleeyna irra caalaa garuu Finfinnee keessatti kan daleeynu kanumaa fi malee rakkinni biraan jiru haalli masi akkuma beektu siyaasa biyya kanaa wal qabatee hedduu mijataa miti bakka bakkatti socho'uun sanuu miidiyaadha miidiyaan humna guddaa qaba kanarraa kan ka'e ammaaf Finfinnee keessatti hojjechaa jirra malee bakka biraa bakka kamiyyuu ni dheeyna yeroo carraan argametti amma ijoolleen keenya ni deemu hin bahu. Jimmas deemamee jira dhiyeenya kanatti asiin gara lixaatis ni deemna karaa bahaatis inshaallah deemuuf hawwii qabna abdiin jira jechuudha. Ulfaadhu osoo lifi sabboontuun haadha kaampaanii feesbuukaa taate feesbuukarraa maal irrista maal itti taatame? Feesbuukarraa maal irrista? Maal itti taata maal irraa irrista? Facebook irra maaliin itti daa'amaniin hir'isa waan inni hir'isu niin qaba tokkoffaarratti namni tokko maqaa isaatiin Facebook nama tokko maqaa yoo baname lammata maqaan akka hin banamne godha. Siji karibi. Warra fake accountii bananiitiin nama gowwoomsanii uggura jala galcha tokkoffaarratti. Okay, maal itti taata? Maaliin itti ta'uun qabu ammaaf. Okay, ulfaadhu mee sabbee waan lama FIB TV keessa osoo hin seeniin akka birootti yaaduu turte garuu eefee itti seente bifa addaatiin sitti mul'ate ni jira? Takka hin jiru. Okay, hin jiru jechuun akkuma yaadde san si ta'e. Takka hin jiru jechuun waan hundaa gaa addunyaa kanarra argaa jirtu
waan yaadde akka yaaddetti hin harkattu garuu dhibba yaaddee 90 yoo harkatte gahaadha beektaa 90 sun kurnan sanii ni cufaa jechuudha. Mee sabbee dubartiin takka jaalalaan qabamuu ishiidhaa akkamitti beekti yookiin akkamitti irra beekamu? Nama sana yaaduudha, yaada baduudha, waan daleeyduu harkaa babbaduudha, irraanfata guddisuudha, amala jijjiiramuudha. Keessattuu maatii wajjin jiraata taanaan xiqqoo waliigaltee si dhorkuu jira, ajajamuu diduu jira. Kanuma kana na fakkaata. Okay, sunutti jaalala bulsaattu. Okay, dhiiraaf dubartuu kamtu irra fakkeessee jiraachuu danda'a dhiiraaf dubartii jaalala keessatti kijib sobaan jechuudha. Duraan dubartiidha, dubartoota jaama garuu amma dhiirris akkasuma. Dhiirtiin fakkeessitee amma akka kootitti dhiira natti fakkaataan dhiiradha. Namni mee daree onneen isaadhaa jaalalaan cabxe maal godhuu qaba jaalala san dhiisuudhaaf? Namni onneen jaalalaan cabxe jaalala san irraanfachuu yookiin dhiisuudhaaf muramuudhaaf maal godhuudha kan inni qabu? Maal godhuudha? Waanuma nama sanii dhiisuudha. Nama tokko jaalattee yoonii fi onnee keessi cabse yoo si miidhe waanuma gaarii namni sun si biraa qabu waan irraa jaalattu qabdaami haa nama tokko irraati. Waan irraa jaalattu san dhiisuudha. Waan jajjaalattu san yaadde yoo ta'e nama san irraanfachuu hin dandeessu ittuu miidhamaa deemtaa jechuudha. Garuu erga nama sanirraa adda baatee dhiisuu kee yoo murteeffattee yoo itti deebi'u fedha qabdate wanti si irraanfachiisuu fi waan si irraanfachiisu waan yaadduuf hin qabdu. Garuu guutuutti jireenya kee keessaa baastee irraanfattee jaalala haaraa nama biraa wajjin eegaluu feeta yoo ta'e waa'ee nama sanii waan gaarii yaaduu dhiisu, waan nama sanitti si deebisu, waan nama sanirraa jaalattu yeroo wajjin dabarsitees haa ta'u waan gaggaarii nama sanatti si siisanii itti si deebisan yaaduu dhabuudha. Waaw, suniifuu waan babbadaa qofa laala. Okay, galatoon. Maali kan? Jaalalli si qabdee dhiisuudhaan dadhabde. No. Sabbee argina gajitaaye. Okay. Osoonni fi jaalal sirriin dhaggeeffadhu sabbee. Osoonni fi waan sadan kana keessaa waan takka qofa filadhuu jaamtee waan kaan immoo guututti lamaan hafeen fayyadamtuu jaa umrii tattee guutuu sirriin dhaggeeffadhu. Takka laal waan sadii jira waan sadan kana keessaa waan takka qofa umrii tattee guutuu fayyadamtaa waan lamaan hafeen fayyadamtuu jechuudha. Si galee? Hayyee. Okay, dhaggeeffadhu. Takka burusha ilkee, lama qabdoo harmaa, sadii moodeessa. Sadan keessaa takka qofa filatta. Lamaan hafee umrii filattu jechuudha. Hin uffattus. So sadan kana keessaa kam filatta? Dhiisuuf moo fudhachuudhaaf? Tokko filattee lamaan hafee ni dhiista. Maali gaafiin akkas ulfaata? Moodeessan filadha. Okay, lamaan hafee waliin fayyadamtu jechuudha. Ilkee si borroshattu haali si uffattu. Okay. Ulfaadhu. Osoonni fi FIB TV malee TV hunda keessaa TV tokko keessa hojjedhu jaamte TV kamirra hojjetta? FIB'n alatti moo? Yaa FIB uma keessa teessee TV birootis carraa yoo si kan haa kan namu jaame TV kan filatta? Hin jiru. Okay. Sabboontuun amaloota beeyladootaa keessaa adurree fakkaatti yoo jenne Daraartuu Nagaash amala beeylada keessaa beeylada kan fakkaatti? Daree wajji waliin nanaquu feeti karoorri kee? Jechuun karaa biraa filachuun hin danda'ami? Beeyladoota keessaa ije
beelada manaa fakkeenyaaf sabboontuun beeladoota keessaa amalaan adurree fakkaatti yoo jenne daraartuun amaloota beelada keessaa bakka duwwaa fakkaatti jedha. Sareedha. Okay, saree fakkaatti. Sabboontuun Jechuun sareen jaalaladha. Okay, yaa saree jaalala qabdi. Okay. Sabboontuun guyyatti yeroo 4 nyaata nyaatti yoo jenne daraartuun guyyatti yeroo bakka duwwaa nyaatti. Gushan. Okay. Osoonii fi yeroo amma jirtu kanatti jechuun addunyaarra biyya 10 deemi jaamee hayyamni siif kenname nama jaalattu 3 qofa filadhuuti hojii deemii jaamte eenyuun filatta sabbee? Haadhatiyya. Takka. Obboleettitiyya. Lama. Hiriyaatiyya. Hiriyaate. Hiriyaan ta'e tabi. Hiriyaatiyya seenaa jaamti. Okay. Ulfaadhu. Akka obboleettidha. Hiriyaa qofa osoo hin taane akka obboleettiyaati isiin filadha. Isii obboleettitiyya ummaatiyya. Waaw. Umrii si faadee rastuu isaan sadanuu. Amiin. Tole mee osoonii fi filmii jiruu ta'e fakkaatu barreessi jaamte filmii mata duree maal jedhu barreessita sabbee? Mata duree isaa sabboontuu fi ka jireenya kiyyaa wajjin wal qabatuumi. Yaa filmii mata duree maal jedhu barreessitame? Oromummaa. Oromummaa. Waaw. Ulfaadhu. Sabbee gaafii koomantii irra guddaan kan namte takkaa jira soo baasuun dirqama maal jaanii koomantii jalatti sabboontuu duraan haala gaariin uffachuu turte amma maaliif yeroo muraasa keessatti jijjiiramtee uffata kan kee jijjiirtee hedduus jaalannaa sagantaa teessis hedduudha hordofnaa sababa sanii nu himuu ni dandeessaa jaaniitii hordoftoonni kan kee irra guddaan koomantii godhanii soo sabbee deebisaa ni qabdaa fi gaafiilee akkanaatiif. Gaaffiilee akkasiillee waanuma ati gaafatteef malee keessummeessuuf hedduu heeyyamamtuu miti haa ta'u garuu sabboontuu waan amma fidde waan takka hin qabu durumarraa akkasidha. Durumarraa hojjetu isa. Akkaataa isaan namni beektaa waan laaluu fedhu qofa laala waan laaluu jaalatu qofa laala waan ta'eef malee sabboontuun durumarraa akkasidha ani. Kanatti toleen uffadha uffannaa keessa xiyyaanaaf rabbii xiyya beekaa nama galchu nama laallatu awwaaniin itti amane waan natti tole waan na gammachiisu godhuurraa nama duubatti hin deebine keessaa nama takkadha. Ulfaadhu deebisaan isinii deebi'ee jeyaadha. Mee sabboontu dadhabina keetirraa waan lama nuuf himi akkasumas jabina kan kee cimina keetirraa waan lama nuuf himi. Dadhabina kan kee yoo himte qaawwa saniin diinni sitti seenaa inni mamuuta. Tokko nama ni namana. Gara laafummaas ni qaba nama amanuu fi gara laafummaadha dadhabinni kee. Okay, dadhabina kan kee jabinni kan kee. Jabinni kiyyaa eenyummaa kiyya irratti hedduun jabdu'an dhugaa sitti himuu fi eenyummaa hoggansi hin jiru ana sabboonummaa irratti sabboontuu irratti sabboontuun baay'ee jabduudha baay'ee cimtuudha ejjennoos qabdii fi irratti jechuudha. Karaa biraatiin waan inni itti amane irratti cimtuudha. Mee faayidaa sooshaal miidiyaa keessaa lama nuuf himi sabbee? Lama takkaffaa barri gaabara teekinooloojii waan ta'eef akkuma ammanaa fi ati wal qunnamne kanatti namoota qunnamuu barbaadduun karaa salphaatti wal qunnamta. Lammaffaa irratti immoo namoota gaggaarii akka salphaatti barachuu dandeessa. Namoota si fayyadan, namoota si jaalatan, namoota si kabajan akkasumallee atis kabajuu jaalattu salphaatti harkachuu barachuu dandeessa. Faayidaan isaa kana. Mee Oromiyaa keessatti hongeen biyya naannoo adda addaatti beeltee akka malee hammaachaa kan jirtu
Mee akka gaazexeessituutii fi akka FIB TV'tti wanni isin gootan yookiin immoo hongeen akka jirtu gama TV keessaniitiin dabarsaa jirtanii? Akka ajaa'ibaatitti jalqaba yeroo jalqabeerraa kaasee Gujiif Boorana keessa kataa ture, Baale keessa kataa ture, akkasumas lixa Oromiyaatti kataa ture. Ammallee Harargee Bahaa fi lixaa aanaa ganda keessatti waan ta'u jiru hundumayyuu akka waliigalaatittis gabaasutti jirra. Qaamni dhimmi isaa laallatu namoonni dhuunfaallee akka deeggarsa taasisaniif gaafachuutti jirra. Dhuunfaanillee akkasuma namoota gargaaruu danda'an jennee yaadne yaadaanis akkaataatti wanni san furamuu danda'u irratti akkasumallee immoo warri qabeenya qabanillee akkaataa qabeenya isaanii humna isaaniitiin akka gargaaran irratti akka ajaa'ibaatitti. Mee namni ati Oromiyaa keessaa akkaan dinqisiifattu dhiira tokkoo fi dubartii takka nuuf himi akka waliigalatti. Akkaan dinqisiifattu. Akkaan dinqisiifadhu. Oromiyaa keessaati lubbuu isaatti araaramu ani Hacaaluu Hundeessaa hedduun dinqisiifadha. Dubartii takkarraa? Dubartii Aslii Oromoo. Aslii Oromoo. Waa ulfaadhu. Sagantaan keenya gama xumuraa deemaa jira. Mee amala dubartii irraa waan akkaan jibbitu sadii nuuf himee sabbee. Namarratti if gatuu, namarratti if amanuu, keessattuu immoo dhiirarratti hirkachuu. Takka. Haasaa namaa, jecha namaa maallaan ja'anii sodaatanii waan fedhanirraati utuu kaayyoo isaanii galma isaanii bira hin ga'iin hafu maallaan ja'anii keessattuu. Lama jettee. Amala dhiiraa irraa kan akkaan jibbitus lama nuuf himi. Sadii jittee lama godhattee. Kan harkaan jibbu. Dhiira fakkeessu hin jaaladhu. Dhiirota fakkeessan hin jaaladhu. Warroota fakkeessan takka. Nama hijibu. Mee waan sadii. Lama itti si dabala ka dhiira if hin taane hin jaaladhu. Dhiira itti dabalaa dubartii lama goota. Hin jiru kadhalaa. Kadhalaa hin jiru. Nama if maal godhuun jaaladhu? Nama if hin taane. Nama if hin taane. Waan sadii Oromoon silaafirraa dhiistee jettee gorsitu ni jira meetere sabbee. Waan sadii Oromoon silaa ofirraa dhiistee jettee akka waliigalatti. Takkaffaa walii isaanii wal qooduu utuu dhiisanii. Gandaan, amantaan, hamma gooxii, hamma gandaa, haga gandaatitti, haga qabaleetitti gabboonii wal qooduu osoo dhiisanii. Takkaffaa lammaffaa immoo alagaa aanfachuu dhiisanii osoo wal aanfatanii. Lama iccitii nama itti himuu qabutti, warra itti himamuu qabutti iccitii Oromumti qofti osoo beekee, osoo alagaan diinni beekuu baate. Gara xumuraa deemnee jirra. Gaaffileen dhumaa akkana jetti. Mammaaksa armaan gadii bikka duwwaa guutii yeroo guutummoo dafiitii deebisii jetti. Mammaaksoota daddafi gazaan deemte. Fixee jira nu. Mammaaksa armaan gadii bikka duwwaa guutii dafiitii deebisii jetti. Abjuu bara beelaa bikka duwwaa. Biddeena jetti. Bara quufaa lukkuutu bikka duwwaa ta'a. Bara quufaa lukkuutu bikka duwwaa ta'a. Leenca taati. Bara quufaa lukkuutu dhufa. Waan namaa bikka duwwaa malee. Lukkuutu dhufa. Bara quufaa ni dhufti haa. Waan namaa bikka duwwaa malee hin quufan. Waan namaa ijaan malee hin quufanidha. Ulee malee quufan. Jaldeessi mixiin barbaadatti dhagaa ol qabee bikka duwwaa arge. Beeku boon maal akkasii? Jawwee arge. Bara miidhaman dhiisanii bara bikka duwwaa dubbatan.
برمي أجن دبته برمي دقن دبته هولك سينني بكدوا إن صداتن ناتشا دكرة إبدي جرا بكدوا هولك جنتي يا هولك هاي إبدي جرا بكدوا يوادو يبدي جرا ها إبدي جرا بكدوا يوادو يوادو ركب به بون اوكي إبدي جرا فون يوادو اوكي وراني بيجي جبسة مالي بكدوا إنجبسو بيجي جبسة مالي بكدوا إنجبسو تناس ندبر سنبيخن اوكي أنده إنجبسو اوكي غافيلين سaan qabnu so inni xumurraachu gaafileen hedduu hafee laakiin saan qabdu mi دقيقة صدمة فيدمني بوف جنة بيروتي خرجت من كم اوكي خبجمتوتاف daawwattoota keenya gaafilee hedduutu nu hafe gaafiin teessanis garuu saan qabdu ishiinis saniifuu sagantaa teenya tanarraa kutaa takkaffaa jenneetuma asumatti goolabnaa sagantaa xumuruun duratti sabboontuu fi bikka gadhiisaa yaada gaafii yoonii fi kan qabaattu ta'e sabbee dubbadhu ni baana. yaada gaafii keetiif deebii warroota ta'an keessatti kaaseetiin jira. Wanni addaan jiru akkuma dura jee tokkummaa jabeeffachuudha, wal dhaga'uu, wal gorfachuu, wal danda'uu, waliif obsuudha, rakkina ofii walumatti himachuudha, alagaatti himuu dhabuudha. Qaawwa diinni nutti hin seenu duuchuudha. Waan nun galchine keessa immoo galuu dhabuudha. Keessattuu jireenya nama dhuunfaa ajandaa godhatanii irratti dubbachuurra. Quba beektaa waggaa takka nama qabdu sadii harkisiisa waan ta'eef dhaabbatanii keefii laallachuudha. Waan namaa keessa hin galina. Keessa numa sirreeffadha. Ifuma keessan tahaa jiraadha. Hajattuudha. Tole ulfaadhu obboleeyyan hundi keessanuu sagantaa yeroo dheertuu sana nu fannitanii kan karaa deemaa nu daawwachaa turtan kan mana ciibtanii sirrirra ciisaa bala fincaarii teessanii bikka adda addaa ciistanii nu daawwachuu jirtan hundi keessanuu hedduu galatoomaa ulfaadhaa hedduu isin jaaladhaa nagayaan nu tura. Bye.